تاتن أصلا مبارك إندورا دبرما كباتة ويوم تكو كذر أصيباتة كذا لكوزا كذر رابورة ما نفيد تابتاب زنقول مبارك لك يا كاسمتي سير ما كبيس أول تلفني كبجا أول تلفني كبجايو يتوا كمارا بان كذا تغيري نه كمارة كمتين الدقي نري دقاني نكايدني سير كبيس أول تلفني ماله خرام مرة أول تلفني نكايد الدني دقيقة ميكا تورث توك دقيقة من مال سايتي ده ماله No. This is for Jin Nikano. Daika meka ture. Sheko ta birri di balama sani sida temi. Sheko ta manati wawani birri kena taka side. Laki sheko tu makabajara naida. Jin Nikai idari daika meka ture sani sidu. Saiti sadi apura kastenya ngane. No, karab bi ziyar gudu badu. Daika meka kuramo kurashan. Shan odum. Laki wallahi doctor. Daika meka tinikai rat. Saati salle yaada dugaru turreerra yaadi. Tiyaa gam turta nikaya fi ati Muhammad Kibbo ati fi Mubarak wano yachu da jiddu nikaya ati fi jiddu fi Mubarak daika meka turta. Ana bala isa wa beku fi nasobilla wagga kurafur wajin tura bi kana. Sidrit wal betu ya. Ba iya jara ini. Yo mere akuma takbatu lam shayti chi qabiltu akuma jere namarat de utala mucharin jarjara. Aishi. Dai narifan ne jara warane kanu idan si demu didani. Ya urid de shekoti. Ya udi dari ariyo male watu safi duro dulla padate. Aishi. Akasture. Daqiqa meeqa turtare nikah fi sa'atii dhiba jidduu? Sa'atii tokko turre already. Sa'atii tokko fi sa'atii lama akkasumatti mukkaatu. Laa wallahi sa'a lama turu mubarak kanin beeka wallahi sabdu kakadhaa iwan. Mubarakatti sheer godhaa fida waan barbaadan isinii adama mubarak rabbi addunyaa akiraa naam kakadhaa teeshi sa'a lama turre jedhi. Sa'atii lama isaa ol turleerra suma sirrii fidaan inni dhugaa bahu maal inni beeka. Sa'a meeqa turtan kakadhu. Mushurraagatiin ta'ee fi sa'atii isin ilaalle asirkiis illee qaqqabaan jiru garuu yaadu Waatillee jarjara qabda hagan isi dhawu. Kasin jer. Ati gargara san gizee nikah sheekotiin siite haga raftanin jarjarre reega mubaaraki namatu. Hin ariifanne maaliif hin ariifadha maal kan kiyyoo? Ta'e raa dhugaa karabbisi argulgulu hin jarjarre. Hin ariifanne yaa. Eshi. Areenyoon lamaaf kan kiyya gatiitee hin ariifanne. Ariifanne. Hin jarjarre. Suma sirrii hin jarjarre. Maa. Maaltu na jarjarsiise ree? Halkan meeqa bira bulte? Maal nu wajjinumaan turre halkan meeqa gaafe? Hagam turtan? Yani ji'a tokko akkas wajjin teenye. Ji'a tokko takka taatee shaqqalatte? Maali shaqaladhe maal gaafa? Eessan innoo laayiv irraan bu'u. Laayiv irraan bu'u eessan innoo? Laayiviin egaa hojii isaa dhabmitiire kanaaf. Maal hojjeta laayiv irraa? Miyuu fudhatee dhufa halkan gizeeti yaaddu? Walitti nuna gooftaa hartu sinin beeku. Anicho gudii obboleessa keetii gizee ati yaaddu miyuut godhatee dhufu akkam anicho dhagee gudii obboleessa keetii? Deebii kana deebisuu hin danda'u walitti nuna gooftaa jirtu. Booddee Yoo dubbiin jecha gaafii asi gaafatu mubaarak sitti aare ana itti gaafatamu wallahi sirraa qabdaan. isa bukkeetti dubbachuu wayyuu isumatti sheer godhaa. Abiddi mubaarak waan asi gaafatu sitti dharu yoo aare ana itti gaafatamaa sin jedhe. Bukkeen irraa kaasa booddee dhufee keessaan. No. Waan mana kiyyatti ati haasofteef sitti dharu wallahi. Dooktarin Nazzala jira yoona akkaawuntiin hin beekneen. Fedhu haa jiraatu, fedhu waraabanii itti haa ergan waan asi gaafadhuuf wallaa mubaarak sitti dharu. He is my brother Habibti, ana wa Mubarak wahid kibda. Yaa nan beeka garuu yoo mata kun firaayiveetiidha wanti isin nagaafachaa jirtan koo firaayiveetiidha. Muuxannoo murachuuf Dubaay dhufaara Habibti nutti himi. Hai.
Mare sa mo gafu masin doftani sinettabna. Aku balik futani. Gafu masin doftani sinettabna. Gadda mana Habibatitti maaliif silollo garaa qabda hin ulfoofte turfete. Kabbaatii meeqa keessa jirtu? Amma baatii lamaaf wayi. Dhiira moo durba gara qabda? Hin baramne kaajee shan booddee barama miti. Duraan akkami muuxannoon akkaataa zariin fa'a namni gizee da'u dhiira moo dubartii baay'isa warri keessa? Warri keenya taraadha kan isaan da'ani taraa gaafa hin jedhu hangafa yoo dubartii da'ani lammaffaa immoo dhiira da'u sadaffaa immoo dubartii da'u afuraffaa dhiira da'u akka kanatti. Mubaarak immoo dhiira malee waan hin dhalchineef yoo dubartii dhalte kan isaati miti. Maal jechuudha? Inni ol kennan dhiiruma ulfeessa amaluma hiriyyaa kiyyaati. Sanyii dubartii facaasee hin beeku? Muuxannoo akkaataa dubartiitti dhalchanii kana hin beeku inni. Maal barsiisne isin maal godhanyaadha? Yoo jechuun haga argetti isuma dhiira dhalchu arge ijoollee meeqa qabatin jedheen. Gaafanne. Ijoollee sadii qabatanii nu dhiira. Amma yoo ati dhiira dhalte hafuutta yaaniif. Rabbi dabalee akka nufaati immoo osoo lakkuu dhaltee fi bareeda. Ani mintaan da'an. Baay'ee jedhanii irratti dabalee. Komentii bareedaa waan gaafadhu. Komentii bareedaa. Hojii doktara asii ergitanii. Komentii bareedanii na gargaartanii nama kubishee eessatanii waan akka gaafadhu barbaada bareedaa. Baay'ee nama garrama Kiristoos. Deessa jedhan biroo. Dhiisii maaliif dhiisa maal duraan nuti walitti isintu walitti erge qoy warri dhiisii jettan kun gaafa wajjana jiran isin walitti ergitanii isin miidiyaarra baaftanii ofii miidiyaarra wal baatanii fi gaafanna nuti mootu. Ati akkaataa itti lubbuu nama dhaaban eenyu akkasi barsiise. Waa saqqaayyaa ta'e bar mi'uutu godhattee haasofta. Muytii irra hin jira hin seenee. Egaa Mubaarakiin wal loltanii mana Habiibatti walii maxxanii as Mubaarakiin qaama wal argitanii. Doktara daraa keessa waan firaayiveetii akkasii nan gaafatinaa hin taphanna malee. Ani maqaa isaa dha'uun barbaadu nan kabajaa bakka jirutti nagaa ta'aa jiraatu. Amaa isaallee nama dubbatu hin barbaadu. Anis amaa isaa dubbachuu hin barbaadu. Waa isaallee nama haasa'uu hin fedhu. Gaafa jastii namaa seenu immoo bakka taphachuudhaaf kolfuudhaaf nan seena akkasi. Dhimmi kiyya miidiyaarra jiru amma walumaa galatti waa'in dhimma kiyyaa dhimmi koof dhimmi isaa miidiyaarraa bu'eera gara lafaatti jiru. Bilbilaan gorfamte amma kana bilbilaan himire maaliif bilbilaan si kaame? Lakki doktar. Bilbilaan miti lakki. Dura nagayaa wajjin kolfaa gammadaa haasayaa turre amma bilbili akkasitti bu'ee akkasumatti akkuma gaararraa irratti qayyaramuun kun maa'in. Akka gaararraa qayyaramoo osoo hin taane mana kiyyatti illee galgalaa isaan ture namni ta'e dhufee akkuma keessan kan maqaa isaa dhoofnaanii thank you. Dubbachaan ture namni yoo gastii koo seentan yoo gastii namaa seenes waa isaan gaafatina yoo na wajjin taphachuu barbaadan taphadhaa bakka firaayiveetii namaallee nan gaafatinaa firaayiveetii kiyyallee nan gaafatinaa jedhee dubbachaan ture wallaahi namni natti meemmiti. Eeshi amma ati ulfamu akka dhiifne waa isa waa'ee kee dubban ilmoo garaa qabda moo hin qabdu? Deebiin qabu waan kanaaf. Maaliif deebiin qabne dheengadda nama 40 irratti haqqisaan ture? Inni dheengaddaa darbe kaasa dheengaddaa rammoo maal hojiin irra deebi'aa? Ilmoon ilmoo Oromooti yoo garaa qabaatte anamma kunoo nama 6,000 dolaaraara birrii walii guurree guddifna yoo abbaan hin guddifadhu garaa qabda moo hin qabdu? An deebii kanaan deebisu yoon qabaadhes immoo abbaan irra jira akkasi. Abbaan irra jira yoo qabaatte. Ati abbaa ilmoo keetii yaadde moo yaadnesh?
Yoo eeggatti laayii biratti maqaa nama zeree warqaatii dha'u illee gurbaan. Laala rakkoon qabu. Taphachaatu haasofna nu rakkoon qabu. Deebini qoy maal taphannaa? Olii gallee? Hingal. Maaliif? As na laali mee? Ish. Maali? Nama gaarii wayii jira. Drama jechaa jirtu. Nama kuba jaannu ilaala. Raagee taphachaa sobna bakkaashi. Boru bakka lubbu. Maaliif? Amman ta'uu dhiis. Maa nama qabdu kun? Baaraalii banaasnee bee jira nama kuma jaajjira. Ay baariyaali yaaddain. Maalichi waa'ee jaartaaf jaartee haa ta'uun barbaachisu kun. Waa'ee jaartiif jaarsaarraa soo barbaadanii? Naa jechuun nama walloo jechuun barbaachisu. Jaartaaf jaartii walloltee waan maal jechuun barbaachisu baariyaali baaf. Ana cika maadha ukkachiin qaban ishii. Qabeefti. Boruutitti tolu. Rakkoo tokko hin qabu. Saatii barbaadan.